Waraanni murna biltiginnaa ilmaan Oromoo lama godina Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti ajjeesuun dhaga'ame. Guyyaa dhala 15/2023 murni biltiginnaa uummata gammoojjummaan babal'achuun oomisha gahaa argachaa hin jirre deeggarsa hojii mootummaa jechuun gandoota kibba baha Oromiyaa irraa qamadii guuruunis itti fufee jira. Hiriira deeggarsa Sinoodosii Ortodoksii Oromiyaa fi mormii murna biltiginnaa mooraa Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti gaggeeffame irratti reebichi irratti gaggeeffamu ture tokkummaa dura dhaabbachuun fashaleessanii jiru. Harka fuula daawwattootaa hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa irraati. Oduu guyyaa irraa waliin ammurataa obsaati. Egaa daawwattootaa hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyatti bilisootiif sheerii sabskiraayib gochuun nu faana turuun dagatina. Waraanni murna biltiginnaa ilmaan Oromoo lama godina Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti ajjeesuun dhaga'ame. Guyyaa dhala 15/2023 murni ilmaan Oromoo badii tokko malee Oromummaaf yakkee lubbuu baasuun biltiginnaa waraana dhiiga soorachuu barataniin ajjeechaa Oromummaa irratti xiyyeeffate raawwachuu irraa duubatti hin deebine. Guyyaa dhala 13/2023 godina Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda haaraa keessatti qeerroowwan Oromoo lama maqaan isaanii Gammachuu Mitiquu fi Dirribaa Taammiruu jedhaman halkan manaa baasuun rasaasa itti roobsanii ajjeesuunis dhaga'amee jira. Erga ajjeesaniis naannoo qe'ee isaanii irraa lafa irra gototuun daandii cirrachaa gurraachaa irra gatanii deemanii jiraachuu maddeen bilisootiif himanii jiru. Murni lubbuun ilmaan Oromoo bineensaa gaditti lakkaa'uu dhiise biltiginnaan aanaa Jimmaa Arjoo fi aanota biroo keessa waraana heddumminaan bobbaasuun ola deemtota danuu ajjeesuu maatii hedduutti gadda uwwisee jiraachuunis dhaga'amee jira. Godina Wallaggaa aanaa Najjoo keessatti waraanni murna biltiginnaa namoota nagayaa jumlaan hidhuu jabeessanii jiru. Guyyaa dhala 15/2023 mirgi bilisaan jiraachuuf yakka malee hidhamuun namoota cabsuun hawaasa nagaa ba'aa fi galatti adamsanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuun qabanii hidhuun dararuun hojii idilee kan godhate biltiginnaan aanaa Najjoo keessatti gocha isaa kana jabeessee jiraachuu maddeen bilisootiif eeranii jiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Najjoo ganda Miixxee Ariyaam bakka jedhamu irratti dargaggoota 7 badii tokko malee qabuun mana hidhaa magaalaa Najjoo keessatti dararaa jiraachuunis baramee jira. Dargaggoota hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganne Gammachiis Baacaa yoo ta'u warreen hafanis maqaan nu gahin jiru. Waraanni faashinistii PP haaloo waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa magaalaa Najjoo keessatti fudhachuu isaan buqqiseen booda erga deebi'an ajjeechaa saamichaaf hidhaa hammeessuun ummatichatti jireenya hadheessuun maddeen bilisootiif gabaasanii jiru. Dabballoonni godina Arsii aanaa Siree milishoota ummataatti bobbaasuun midhaan irraa guuraa jiraachuunis baramee jira. Guyyaa dhala 15/2023 murni biltiginnaa uummata gammoojjummaan babal'achuun oomisha gahaa argachaa hin jirre deeggarsa hojii mootummaa jechuun gandoota kibba baha Oromiyaa irraa qamadii guuruunis itti fufee jira. Darbe qabuun godina Arsii aanaa Siree keessatti dabballoonni murna biltiginnaa milishoota hidhattoota ummatatti bobbaasuun ummata ofiifuu gargaarsa barbaadu irraa maqaa deeggarsa mootummaa jedhuun qamadii kiloogiraama 50 tokkoon abbaa warraa irraa fuudhaa jiraachuun jiraattonni aanichaa bilisootiif gabaasanii jiru. Akka jiraattonni ibsanitti ganda magaalaa irraa maallaqa yoo guuran ganda baadiyyaa Galaasa Ammuuxaa dabalatee gandoota cufa irraa gombisaa qonnaan bulaa onsuun miidhaan irra gahaa jiraachuu himanii jiru. Itti dabaluunis ergamtoonni murna biltiginnaa kun yeroo darbe qamadii keessa bakka mootummaan jedhetti gurgurtu jechuudhaan gatii gadaanaadhaan dirqiin bitaa turuun kan yaadachiisan jiraattonni aanaa Siree kun amma immoo isheedhuma qallaba ijoolleef kaa'anne nu irraa fudhachaa jiru jechuudhaan waan keessa jiranis hadheeffatanii dubbatanii jiru. Murni abjuu sobaan fiintee badhaadhina
guddinaa irraa isin geenya jedhuun baadiyyaa irraa bookkisu midhaan beelaa uummanni fide cinaatti kan harka bilxiginnaa uummata irratti fidaa jiru oomisha bakkoota baay'eetti jabaachuun ni beekama. Hiriira deeggarsa Sinoodosii Ortodoksii Oromiyaa fi mormii murna bilxiginnaa mooraa Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti gaggeeffame irratti reebichi irratti gaggeeffamu ture tokkummaa dura dhaabbachuun fashaleessanii jiru. Gurraandhala 15 2023 murni bilxiginnaa akkuma abbootii isaa yaada uummata afaan qawween ukkaamsuuf hiriirtota irratti dhukkaasa roobsuun akkasumas reebicha gaggeessuun namoonni garee gad ba'anis akka gaafii isaanii hin dhiyeeffanne barbaadu guyyaa dheengaddaa barattoota irratti hammeenya yaadanii turan. Wiixata darbe hiriira deeggarsa Sinoodosii Ortodoksii Oromiyaa fi mormii murna bilxiginnaa barattoota Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Dambidolloo gaggeessan irratti poolisoonni humna addaa Oromiyaa mooraa seenanii barattoota reebuu yeroo ka'anitti barattoonni sodaa tokko malee dura dhaabbachuun kaayyoo ba'aniif milkeessanii jiru. Ergamtoonni Abiy Ahmad barattoota nagaa sagalee isaanii dhageessisaa turan irratti miidhaa geessisuuf mooraa Duwwaa 5 irraa wal guuranii dhaqaniis itti hin milkoofne jedhanii jiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan hiriira poolisoota humna addaa Oromiyaa kan ittiin qeensan kanneen deeggarsa Sinoodosii Oromiyaaf qaban dhaadannoo fi sirba akkasumas mormii murna bilxiginnaaf qaban dhaadannoo jajjabduun sirnicha akka balaaleffatan oolsanii jiru. Hiriira tokkummaa barattoota irratti mul'ateef akeekni abaaramaan dhiiga dhangalaasu poolisoota humna addaa Oromiyaa keessatti fashalaa'ee gaachanni uummata Oromoo waboon leellifamaa turu maddeen bilisootiif gabaasanii jiru. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootiif sagantaa oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin amma walitti deebinutti qophiilee bilisootii fi hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Nagayatti.